Bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u akka mul'ata hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduu isinitti himaa oduu galgala kana qindeeffachuun kan isinitti himu Misraa Bayaanii jalqaba irratti hangafoota oduutti eegala. Mootummaan naannoo Oromiyaa raawwii hojii kurmaana sadaffaa qorachuu eegale. Qormaanni bahiinsaa digirii jalqabaa irra deebiin qoramuuf galmeen eegalamuun ibsame. Baatiiwwan 8 darban lammiileen miliyoona 20 qorannoo dhibee busaa argatu ministeerri fayyaa beeksiseeti jira. BRICS sirna kaffaltii doolaara Ameerikaa bakka bu'u jalqabuuf qophaa'aa akka jirtu gabaafameera. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduutii amma bal'ina oduu keenya isinitti hima. Mootummaan naannoo Oromiyaa raawwii mootummaa fi paartii kurmaana sadaffaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti qorachuu eegale. Qorannoon kun raawwii hojii gurguddoo ji'oota 9 kallattii qophii karooraa bara 2018 irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, gabaasni raawwii hojiilee gurguddoo mootummaa fi paartii dhiyaachuu mariin bal'aan irratti taasifamaati jira. Waltajjii kana kallattii ciminaa mul'ataa caalmatti tuffisaa hudhaalee hojii keessatti mul'atanii fi hanqinaalee addaan ba'an maqsuu akka danda'amus ibsameeti jira. Karoorri misoomaa naannoo Oromiyaa kan bara 2018 waltajjii gama hojii paartii mootummaa kurmaana sadaffaa kan bara 2017 itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Abdul Aziz Daawudiin dhiyaateeti jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa karoora hojii mootummaa boqonnaa qophii karooraatiin dursee kan qopheeffatu yoo ta'u, guyyaa har'aa karoorri misooma naannoo Oromiyaa kan bara 2018 qophaa'ee dhiyaachuu hooggansi tarsiimoo irratti mari'ataati jira. Qormaata bahiinsaa digirii jalqabaa ji'a waxabajjii bara 2017 kennamu irraa deebiin qoramuufis barattoonni fedhii qabdan galmeen ebla 14 kaasee hanga caamsaa 5tti bara 2017 kan gaggeeffamu ta'uu ministeerri barnootaa beeksiseeti jira. Qormaaticha fudhachuufis waraqaan eenyummaa biyyoolessaa faayidaa qabaachuun dirqama ta'uu himameeti jira. Kanaaf kaffaltiin galmee birrii 500 karaa teelee birrii qofaan kaffaluun galmaa'uu akka dandeessan ministeerri barnootaa beeksiseeti jira. Nootii iimeelii fi yuuzarneemii keessan galmeen boodaan karaa poortaalii keessaniin kan ergamu ta'us ibsameeti jira. Baatiiwwan 8 darban keessatti lammiilee miliyoona 20 ta'an qorannoo dhibee busaan gaggeeffamuu ministeerri fayyaa beeksiseeti jira. Lammiilee qorannoo kana argatan keessaa dhiiga namoota miliyoona 8 fi 200,000 keessatti dhibeen argamuun ibsameeti jira. Aanaalee dhibichi itti hammaatu 222 addaan baafamuuf itti dhiyeenyaan waan hordofneef dhiibbaan dhibee kanaa parsantii 76 irraa gara parsantii 40tti gadi bu'uus ibsameeti jira. Akka biyyattitti tatamsa'insi dhibee kanaa ittisuufis qindoominaan hojjetamaa jiraachuus ibsameeti jira. Haaluma kanaan manneen miliyoona 1 fi 800 irratti keemikaala buufamuun ibsameeti jira. Guyyaa buusaa idil addunyaa ebla 17 sadarkaa biyyattii yuunivarsiitii Jimmatti akka kabajamu Dr. Darajjeen ibsaniiti jiru. Kalaqaawwan haaraa fi qabeenya jiru qindeessuunis kutannoo hunda hammateen buusaa haa ittisnu jedhuun mata duree jedhuun akka kabajamu qorannoowwan haaraa ifa akka ta'u seeraniiti jiru. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaata amma oduu biyya alaa isinitti hima. Biyyoonni miseensa BRICS daldala idil addunyaa keessatti olaantummaa doolaara Ameerikaa mormuuf sirna kaffaltii haaraa jalqabuuf qophaa'uu isaanii dhiyeenya kana beeksisaniiti jiru. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov akka jedhanitti malli kaffaltii haaraa kun sirna aadaa irraa guutumatti adda waan ta'eef gabaa faayinaansii addunyaa irratti jijjiirama guddaa fiduus danda'eeti jira. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov akka jedhanitti malli kaffaltii haaraa kun sirna aadaa irraa guutumatti adda waan ta'eef gabaa faayinaansii addunyaa irratti jijjiirama guddaa fiduus danda'a jiras jedhaniiti jiru. Keessattuu doolaarri Ameerikaa daldala idil addunyaa keessatti gahee akka hin qabne fi waliigalteewwan daldala irraa caalaa isaanii mallaqa biyyoota miseensa ta'anii akka raawwatanis ni eeggamas jedhameeti jira. Ministeerri kun itti dabaluudhaan sirni kaffaltii haaraa kun biyyoota miseensa BRICS ala jiranis illee banaa ta'a jedhanis jiru. Kana jechuun biyyi kamiyyuu doolaara Ameerikaa osoo hin fayyadamne daldala geggeessuu ni danda'as jedhaniiti jiru. Egaa hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne asuma irratti goolabna. Oduu waliin kan isin faana ture ani Misraa Bayaanii qophiin afaan JMN irraa itti fufuu gama kootiin nagaatti.